السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردفتوتا بيار جاللا أكم جرتن داوتوتا كينيا بغا جراتن هردفتوني كينيا هندي كيسانو سن جالنا akkasumatti warroonni yuutuubaaf hojjechaa jirtan jabaadhaa hojjedhaadha isiniin jenna. Akkasumatti inshallah warroonni maatii NSBR Tube yookaan BR jaalalaatiif maatii hin ta'in asumaan dhuftanii qubee like yoo tuquudhaan isin gaafanna. Akkasumatti gaa ilmaan Oromoo ilmaan qeerroo biyya keenya baga jiraattan isiniin jenna. Kanaafuu inshallah fuuldurattis jabaannee itti fufna. Gaafii lamas isiniif deebifna. Gaafii lameen kanaas deebiftu jeetii yaada. Ilma namaa taatanii jechuudha. Gaafii lameen kanaan isinii dhiyeessa. Gaafii lameen kun dukkana yookaan ifa kam irra jaalatta? Kunis jecha isinirraa hin eega. Dukkanaa fi ifa kan irra jaalattan koomentii jalannaa barreessuu ni dandeessan. Dhiigaa fi aannan hoo kam irra jaalatta? Isaan lameen kanaas yaada qabdan jalannaa barreessitan. Kan irra jaalattanillee jalannaa barreessitan jechuudha. Akkasumatti waan gaggabaabaa jira. Ilmaan Oromoo warroonni yuutuubaraan guddatan nu faana dhaabbadhaa isiniin jenna. Keenya kanas tuffattanii osoo bira kutuu hin ta'in sheer gootanii akka facaaftan isin gaafanna. Akkasumatti hordoftoonni NSBR Tube yookaan BR jaalala asumaan jecha lamaan isin dhiyeessa. Ilmi namaa kun gosa meeqatti baha? Gosa meeqatti adda fuudhama? Kunis gaafii. Fakkeenyaaf qubni keenya kun tokko miti. Qubni kun amma 5 waan ta'eef ilmi namaatis akkasitti adda fuudhama. Oromoonii fi Oromiyaanis tokko kan qabus ilmaan Oromooti. Kan itti fayyadamaa jirus alaga. Kan irraa faayidaa jirullee alaga. Ilmaan Oromoo maaliif irraa faayidaa argachuu dadhaban beektu? Waliigaltee dhaba. Inninis obboleessi kee yoo waan bareedaa argate itti gammadi. Obboleettiin ta'e yoo waan bareedaa argatte itti gammadiif. Fakkeenyaaf Jawaar xiinxala siyaasaa addunyaati. Jaalala Oromoo fi Oromiyaa fi ilmaan Oromoo jaalatan kanaaf mootummaan jibbee waggaa meeqa hidhaa teessisaa ture. Kunis hinaafa. Imaanaa ilmaan Oromoo yookaan imaanaa qeeroo nyaachuunis ni ulfaata. Kunis eenyuuf deema? Yaada qabdan jalatti isiniif barreessuu danda'a. Ilmaan Oromootis warroonni fakkeenyaaf fuula Feesbuukaa yookaan fuula agartee yuutuubarraa irra teessan waan tokkoon isiniif biyya namaa keessa jiraachaa wal miidhuu ofirraa dhiisa. Fakkeenyaaf warroota dallala Suudii Arabiyaa, Dubaay, Qaaxar, Uumaan, Lubnaan, Liibiyaa biyya garaagaraa nama oofu kun namni keenya akka guddatuuf nama oofan garuu jaalateetiin dirqamaanii akkasii oofa nama. Maaliif namni kun carraa biyya isaa dadhabee biyya hambaa guba hoo ni ulfaata. Ammoo kan miidhu kun ni salphata. Gaafa Rabbi biratti illee ni salphata. Maaliif? Mee ilaala ijoollee baay'eetan gara kanatti dhalaa ta'e shamarran ta'e cafaqamtee dirqaman hawaalaan irra bu'u kun maali? Oromummaa dhabuu jechuu bara. Oromummaa hin qabu jechuu bara namni sun. Beektu.
kanaafuu ilmaan oromoo walii rahmata godha. Yoo nuti walii rahmata goone rabbi rahmata nu godha. Yoo nuti wal tuffannee wal bira kunne akka waan hin fakkaanne tokkotti wallaalle rabbiilleen akkasuma nu laala. Mee ilaala nu qofa malee ardiin rabbi addunyaan tun walumaaf galti. Tokkummaan deemti. Tokkummaan jiraatti. Jaalalaan jiraatti. Yaa obboleeyyan kiyya ilmaan oromoo kiristaanas ta'e islaamas ta'e waaqeffataa ta'e mee tokkummaadhaaf hojjedha. Kanaan isinin ja'a. Kanaafuu waliin dagatinaa wal bira dhaabbadhaa. Yaada ganganaan dabarfachuu barbaade galatooma sheeriin bira dhaabbadhaa. Akkasumatti inshallah fuula feesbuuka kiyyaatti irratti illee isiniif maxxansa. Warroonni hordoftoota chaanala kiyyaatis guddaa galatooma. Asumaan inshallah salaamtaa rabbii isinirratti haa jiraattu isinin ja'a. Jabaadhaa itti fufaa.